kabajamtoota hordoftoota Asmaraa YouTube channel akkam jirtan. Guyyaadhaa wanta haaraa tokko qabadhee dhufeen jira. Innis tokkoffaa akkamitti Google Chrome keenya update godhachuu kan dandeenya kan jedhu. Lammaffaa immoo akkamitti browserii Google Chrome kana irratti akkaawuntoota lamaa fi isaa ol banachuu dandeenya kan jedhudha. Steppii tokkoffaan akkamitti update ta'uusaa yookaan immoo fakkeenya old version yoo nu yaalaa ta'e akkamitti update godhachuu dandeenya kan jedhu. Jalqabuma gama kanarra dhufnee bakka mallattoon tuqaa sadii jirtu kana emailii keenya gabanne booda asirra dhufna jecha. Egaa asirra dhufnee booda setting kan jettu kana jala help kan jedhu kun jira. Help kana egaa tuqanne booda asirra dhufnee about Google Chrome kan jedhu kana tuqannaa jecha. Akkanatti about Google Chrome kan jedhu kana tuqanne asirratti gubbaa kanarratti checking for update kan jettu kun dhufti asirra tuqanne jecha. Yoo Google Chrome keenya update ta'uu baate akkanatti irra naanna'a jechaadha. Hin fidaa jechaadha. Yoo immoo update ta'e Google Chrome is up to date jedha. Hin dhiifna jechaadha. Amma keenya kun update ta'ee jira. Kaleessa waan update godheef update ta'ee jira jechaadha. Rakkoon qabu. Steppiin itti aanu immoo akkamitti Google Chrome irratti akkaawuntii tokkoo fi isaa ol banachuu dandeenya kan jedhudha. Jalqaba irratti maal goonaa? Kinoo kana akkuma asirraa agartanitti kinoo kana mallattoo bakka emailiin kiyya jiru kinoo kana asirra tuqanna jecha. Kun amma emailota baay'een asirratti banee jira. Akkuma asirraa agartan emailota baay'eetu asirratti banamee jira. Kinoo kun emailii gosa baay'ee banamee jira. Maal goonaa yoo barbaanne asirra add jennaan jecha. Emailii haaraa yoo banachuu barbaanne add jennaan. Kinoo kana. Egaa add jenneeni asirratti add jennaani yoo barbaanne emailii asirratti gashuu dandeenya jecha. Emailii dabalataa jecha. Amma emailii 20 fi isaa ol jira. Asirratti emailii kana banannaa. Yoo immoo haaraa banuu barbaanne immoo create account kan jedhu kana ofii keenya banachuu barbaanne waan ta'eef asirratti create jennaan jecha. Kana booda asirratti hin gashinaa jecha. Haaraa banachuu jecha. Egaa kana xumurree maal goonaa hin baanaa jecha. Wal faana emailii tokkoo fi isaa ol Google Chrome irratti banachuu dandeenya. Fakkeenyaaf ammaani emailii asirra jiran kana keessaa tokko banachuu hin danda'a jecha. Wal maddiitti kinoo amma kana nan banaa jecha. Tokko amma asirratti YouTube taphachiisu wantoota adda addaa hojjechuu hin danda'a jechuudha. Emailii kana jecha emailii tokkicha kana. Ammas dabalataan emailii biraa nin banaa. Tanaa inni bakka mallattoon emailii kana jirtu kana tuqannee amma sana biraa banuu hin danda'a jecha. Kanaafuu si'a tokkotti amma emailii gosa baay'ee jira kun asirratti baneera. Gosa emailii 4 fi 5 ol baneera la akkuma jala. Kana irratti agarruutti banamee jira jecha. Ana asirratti banamanii jiran kun maal isaanii? Emailii gosa garaa garaati. Browserii tokkitti kana irratti emailii 4 yookaan 5 yookaan immoo isaa ol banuu dandeenya jecha. Amma fakkeenyaaf asirratti emailii jalqabaa kana irratti YouTube'n isarra jira. Emailii mataa isaa hin qabaa. Anan biraatti asirratti dabaluu hin dandeenya. Wanta barbaanne asirratti hin daballa jecha. Shortikatii kana al shortikaatan jiru kana. Kunis akkasuma emailii kan gosa biraadha. Kunis waan biraa hin qabaa jecha. Kunis akkasuma emailii kan biraati. Kunis akkuma agartan emailii gosa biraati. Amma asirratti kinoo kana fakkeenyaaf amma Google hin qabaa, YouTube hin qabaa, emailii asirratti dabaluu hin danda'a jecha. Emailii Gmail asirratti emailii jedhee maqaa nan barreessaa. Sana booda websaayitii isaa tan barreessaa jecha. gmail.com jedhee itti dabaluu hin danda'a jecha. Kanaafuu amma emailii asirratti dabaladhee jecha. Dhugaan banuu bookmarkota kana asirratti Google yoo ta'e Google irra seenuu danda'a. YouTube yoo ta'e YouTube banachuu danda'a. Emailii yoo ta'e immoo emailiin banadhaa jecha. Kunis akkasuma hundi isaaniitu garaa gara wal fakkaatan. As keessa remove gochuu hin dandeenya. Amma fakkeenyaaf amma emailii yoo hin barbaanne ta'e asirraa remove gochuu danda'a. Web store jettu kana asirra tuqee remove shortcutii nan jedhaan jecha. Kanas akkasuma asirra dhufee tooni keessa remove gochuu hin danda'a jecha. Haala kanaan Google Chrome irratti
akkaawuntii tokkoo fi isaa ol banachuu hin dandeenya jechuudha. Isinis haala kana fi isteeppii kana fayyadamtanii Google Chrome irraa akkaawuntii tokkoo fi isaa ol banachuu ni dandeessanii jecha. Akka Opera fi akka biroozerii biraa nama rakkisu jecha. Haala kanaan banachuu hin danda'ama jecha. Inni kan biraa tan gochuu dandeenyu asirratti history kan jettu kanarra seennee wantoota ilaalaa turre argachuu hin dandeenya jechaadha. Karaa kanaan fakkeenyaaf amma yootuma ilaalaa jirru neetworkiin nu alaa baduu danda'a yookaan immoo ibsaan nu alaa baduu danda'a. Asirra ilaallee kan guyyaa 2 dura yookaan guyyaa 3 dura asirraa kanaan karaa history kanaan seennee ilaaluu hin dandeenya jechaadha. Asirra seennee ilaaluu hin dandeenya jechaadha. Akkasumas asirraan maal ilaaluu dandeenya? Daawunloodii kan ta'an asirraan argachuu hin dandeenya jechuudha. Haala kanaan wantoota adda addaa Google Chrome keenya irratti hojjetachuu ni dandeenya jechuudha. Guddaa galatoomaa. Isinis kana hordofuudhaan isteeppii kana hordofuudhaan yoo Googlein keenya YouTube illee yeroo banan yookaan viidiyoo illee yoo banan nu hojjetuu dide haala kanaan sirreessuu nu dandeessanii. Guddaa galatoomaa. Turtii gaarii.